تعال. أستاذ أخي إنجينير عبد الرحمن حسين جرتني سلام تاجابي. أنا أعرف وارو أستاذ ديني شام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرحمن. يا جماعة إيه ندقام. حي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسا خيني خن بقى الدراسة كان تخيني خارن تنارد فاجرتن كم جرتنا جا فيا الحمد لله بليس خيني أبو صبر الدين موضوع خنا خاصو خيتي بايو الفادو قالت من سنجة شفرا أنقد أنتو تكتنا مني والقبادي مون رابو جرى خيني رابا ولين جتشا ديمون الدو بريدا سيحان adda addaa hawaasa keenya walirraa ixee wallaallee rabbiin nama hundaaf maayikii kennee akka hundi as gubbaarra guutee hedduu kara deemu nama wallaalchisee jira. Sheekni keenya Sheekh Anwaar Jeneraal Gorsaa waan jirurraa waan lafa jiru tokkorraa dhaabbatee ayatoota quraanaa yeroo fassaru rakkoolee amma jiranii fi wantoota adda addaas wal qabsiisee rakkoolee hawaasa keessatti ijoollummaa isaarraa beeku wajjinis wal qabsiisee kan onlaayinii irra jiru wajjinis wal qabsiisee ni dubbata. Duris dubbachaa ture. Yeroo hedduu isuma hawaasa isaatiin lolatu, gorfatu, waatti himatu, dhiibbaa namoota ugaa sooshaal miidiyaa kanarratti gareen iyyaalaatis iyyaalummaa isiitiin dhiibatti. Gareen diirrabbiitiin bakka baddi tolchuuf tattaafatus tolchuuf tattaafatti. Qabsoon jiru waa tolchuudha. Dhaabbataniif ilaaluun bareedaadha. Wanni ani ijoollee teenyaan jiru wallahi yaada hamtu tokkollee isiniif hin qabnu. Yaada gaarii isiniif qabna. Yoo obboleessa isinirra guddaa ta'anii akka obboleessaatti waan lolatuu qabuun namni falolatu jeneraal hawaasa ifii keessa rakkoolee jirtu takka takkaan dubbatu sani wanni isheen keenya Sheekh Anwaaris dubbatan nuti illee isaan numa dubbanne jechuudha. Namtichaatu khutbaa goonaan khutbaa gubbatti haasawaa inni haasa'e anarraa haasa'e jee namni gidduun namtichi immoo isaa waan beeku ta'a namticha khutbaa godha garuu anarraa haasa'e jeenii irratti as fudhachuun hedduu bareedaa miti. Waan ati hafarra fudhate irra badaaddiidhaatu dalagamu jira. Namni umriin sirra guddaa isa hedduu qabatti dalagu jiru jira. Kanaaf ijoolleen teenya tashamarranii waan dubbatamu ifirra fudhatanii waan saniif deebisaa kennuuf waan onlaayina gubbatti jeneraal haasawamaaf deebisaa kennuun xiqqashoo gara biraan nama oofti bareedaa miti. Daranumaa hawaasa keenya bittinnee isaateetti. Ani haasawa ijoolleen teenya shamarranii haasawaan illee dhaggeeffadheen jira. Dhuguma rabbiitti wanni isaan haasawan illee rifachiistee gama tokkoon. Iyyaalallee ni heerumne iyyaalli azaaba isin geessaa. Wallistoota illee ni heerumna jennaan wallistoonni jahannama isin geessaa. Hunjanaan farraa dhiisnee yaada ijoollee haasanii turan. Haasawuma Sheekh Anwaar jeneraal haasawaa isaan irraa fudhatanii ifirra fudhatanii jeneraal ifumarra fudhatanii jechuudha. Haasawaa san giseen dhaggeeffadhu hangama tokkoon illee rifachiise. Haa ta'u garuu gaafii hin qaba. Gaafiin hin qaba maali? Abbummaan fedhe shamarran onlaayina irratti akkuma feete taatu yoo taate bifa kamiin otoo namnummaan fuudha fedhu jiraate bifa kamiin fudhattanii yaaddameen hulaan hunda cuccufanii haala namni fuudhaaf heerumni tokkotti gaggeeffamu hunda dachiidhaan irraa balleessanii haala namni itti wal amanu hunda balleessanii hulaalee hunda akka namni isaan sodaatu godhanii osuma fedhiin xiqqishoollee taatu fedhiin isaanii keessa jirtullee taate
silkumaanu dubbisee isaan nama tokko gartee qawallaan irra jiru kana silkumaan akka namni tokkotti wal amanee haajaa itti wal fixatu hambisanii jiranii mee. Mee hawaasni keenya akka wal godhe ilaala. Akka shamarran asirraa keenya jiran kun akkan heerumne wanni godhe maali yoo jettan haalaas gubbatti dalagamu kana. Haala nama dhiisii horiin hin daline. Wanni as gubbatti dalagamu. Wanni hawaasa keenyarraa mul'atu tortora addunyaa tanarratti akka gabbahee hin beekne. Even biyya faranjii tana keessa deemtee biyya arabaa tana keessa deemtee addunyaa tana guutuurra deemtee waan akkanaan argitu waan akkanarratti dalagamee kana jechuudha. Wanni tun deebitee miidhaa eenyurra fidde isaanuma mataa isaanii shamarran keenyarra fidde jechuudha. Dargaggoota keenyarra fidde jechuudha. Mee dhuguma rabbitti osoo namni tokko intala takka laalee onlaayina kanarra jaalatee eenyuma onnee qabaatee kan isii dubbisu. Arra mee majaala kamtu hafe. Amaneetum miseejii takka kakaayoo beenyu arra. Amaneetuma dhaabbatuma qaamaan bira jiraatee huu bira dhaqee wajjin dubbatu eenyu arra. Shamarran keenya onlaayina irraa jiran kana. Share godhaa gaagisee biraatu share gootanii amma share godhaa sirriitti tufuu aastas. Baay'ee ulfaataa jechuudha. Hawaasni keenya akkuma reefu jee karra deemu jiru karaa namaa deesee karaa bineensi even bineensaa hin deemne deema jechuudha. Namni bar waan dubbatu kana laallatee dubbata. Rabbii wani nama godheef sammuu tana keessatti waa lama jira. Cerebreem waan jedhamu jira. Cerebreem kajoo kana elli haa qabu kana bineensi illee ni qaba. Wanni biraa hundinuu numa qabdi. Kuni waan namtu irraa maqu makiinaa duraa maqu waggaa deemu madaala eeggatanii deemu gadoo fi oloo adda beekanii deemu kanaaf gargaara. Madaala gisee deemtu madaala kee eeggattee deemu kanaaf gargaara. Cerebreem jedhama elli qaba. Cerebreem jechuun garuu thinking yaaduudha. Sammuu gara fuula duraa kana rabbi kaayee akka waa xiinxaltu. Amata dhufu maaltu ta'a? Eegaan guddadhe booda maaltu ta'a? Annama akkam ta'uu qaba? Karooratti baafattee waan edena nyaattu qofa osoo hin ta'in waan amma kudhan boodallee jireenyi kee maal akka fakkaatuuf dura keessee akkasitti deemta. Waan boromoo odoo heerumtee jaarsa bira teessetti qaanfattu dubartiin takka waggaa dalayduu onlaayina kana gubbatti waan hawaasa keessatti mataa isii gabbuusuu isiif maafirra dalaydu deebitee nuti waa hedduu harku jirra. Waggaa hawaasni kee akkan taane ta'e atis hojjumaan mataan kee gassi boodu. Fiqqaanfannee jirra. Jireenya ana keessa jiraachuun nutti ulfaatee jira. Waggaa hawaasni kee darajaa guddatti ol bahee lalisee ijoolleen qabxii babbareedduu fiddee barnootaan jabaattee akka gaggaarii taatu argitu wallaahi isin huccuu sirra jirtu tana dhiisii tabiraatutu akka waan tabiraa sirra jirtu ifi gammadaa deemte qalbiin ta'e lalisaa deemte. Waggaa hawaasni kee kan taane ta'e garuu huccuun tasirra jirtu akka waan sirraa yaate si fakkaatti. Maali wanni sheekotii kana goggodu? Sheekotiin maaliif akkana nuun jette jettanii haroo keessan akka qabdan ijoollee teenya. Garuu maaltu sheekotii teenya jecha kana afaanii baasa. Ilaa haddii kamii namni naamusa qare. Namni kitaaba dila kana dubbise maktaba gurguddaa kana keessa tattaa'u kun jecha kana wanni afaanii baasu kun maali mee jaatiin talame. Mee fittas deebi'aa ijoollee teenya. Fittas deebi'aa jireenya kana keessa mee isinummaan mataan keessaniif hin qaanfanne. Eessumaa hin dhaladhe isaan biyya akkamirraa hin dhaladheef hin jenne. Hawaasa akkam keessarraa hin dhaladheef hin jenne likkuma jirtanii yoo nama taatan dhugumaan. Wanni ulamaa'is akka ta'uuf wallaalchisee jechoota hin taane afaanii baasu osuma baheehu osuma haja'ameen sun nama salaa fi yaade kana ta'eehu wanni jecha akkanaa ulamaa harka afaanii baasu ooma jabaatee dhufa. Jechuun isinii galee
fitti as deebi'ee namni tokko sirreessuutu irra jiraata jechuudha. Even warra jecha isheen arguutuuf irratti hiikee kan osoo hin taane mee warra isinii achi ilaala akka uummanni keenyatti jiru kana warra isinii achi ilaala. Maybe sammuu keessallee isiniin kun dhuftaniitu ta'uu dhabdan ta'a. Inni maybe waan biraa qalbii isaa rakkise ta'a. Maybe kitaaba kana gisee hiikuu waan itti hiikata biraa qabata. Bal'ina yaaduun barbaachisaadha. Hoggaa immoo himtu kitaaba waa garii loo isaan himtu waan jiru hawaasaatuma himta. Dhugaa dubbachuuf ammoo hawaasa keenya keessa deemuun wal amanuun namni tokko jaalallee fi jaalallummaanuu jaalalluma ifii tokko namni amanee itti dubbachuun miseejii xiqqoo takka kaayuuf yeroo itti ulfaate keessa hin jirru haqa walitti dubbachuudha. Maali haalli nuti mee maali haalli nuti haala namaa keessa jirra. Mee hawaasuma kam keessatti hatta hawaasuma Itoophiyaa kana iddoo hojii jiran nami haala keenya kana keessatti arguu jirtan kam ijoollee teenya. Qaanfadhaa laala mataa gannuun deebisinaa nun salphachiisinaa buleessa wal qaba an dhaqee intala takka ta'u onlaayina irra jiru qabuurra ati danda'atu isin warra dubbatu kana danda'a. Naamusatti godha iyyaalallee yoo taatan iyyaala hariifataa malee iyyaala geema firra nyaatu horii tokko kan haada firra nyaatu ni beekta. Horii carqii hunda lafaa nyaatu. Jireenya kana ifumaafuu fi golgoleessaa ka deemu. Maali xiqqishoollee alaysa minkum rajulun rashiid namnummaan isinirraa xiqqishoo bayyana taadha. Namnummaan isinirraa qaceelaadha. Kan iyyaaluma ta'etu iyyaalli gowwaan gaarii miti. Iyyaala ariifaa wayya. Yooma iyyaala taate hoo. Namni badii hulaa cufatee godhu kan kilaasii san malee nam takka isa quban qabne aalama addunyaa kana guutuu gabbaasee hawaasa guutuun akkana jirra akkanatti garana bobbaa jechuun mee dhalootumaafuu isin mee sammummaan namaa mikka nuti itti jirru kun meedhaale. Badiin aalama hunda keessani jirti. Gin hawaasni safuu qabu tokko namni aadaa fi eessuma qabu tokko hawaasa kana duratti badii tana wal gabbaasee ifiifis wal salphisee hawaasa salphisuun maal jechuudha. Maal jechuudha. Maali waan takka addunyaa tanarra hin jirre. Wanni haaree godhame jechuu miti. Badiin ni jirti hawaasa hunda keessa. Maali duba kun maali horummaan gaxaantummaan namni waan dhoysaan dalagame takka ta obboleessi isaa dalage arrana bira geesse addunyatti hin beekama jee gisee gabbaasu. Maaf iddas nama san gara keessaatiin hin gorsine maaliif waliin qabne maa tartiiba waliin goone badiirraa maa waliin dhorkine fasaada deemu maaliif harka waliin qabne. Irra hedduun ijoollee teenyaa nuti qabeenu biyya baqaa deemanii biyya baqaa keessa barnoota barataniiti aalima ta'an beekumsaan galan karraa gammadaa turre kana nuti dur. Laal ijoollee Keeniyaa jirtu tana. Jaahilli waan takka hin beekne mataa jala fooyaa asiichee yaatetti islaaminaa ganda ifii yaadattee seedhaa islaaminaan tu waan gaarii jechuun sammuu dhagahamtee iyyaala ganda biraa laaltee kan islaaminaa deebitee aalima taate hedduusi. Dilli Ameerikaa guute kun hundi sii kan mudawwara kaatee aalima ta'e kan khutbaa godhu kun irra hedduun ijoolluma iyyaala ganda yaatetu Keeniyaa tana qaree kanatti sadarkaa babbareedduu irra ga'e. Hoggaa biyyaa deeme uummanni keenya barnoota deebi'a gara barachuu deebi'a ammallee namni akkasii hin jiru jechuu kiyyaa miti. Social media imoo kana gubbaa WhatsApp Zoom ijoolleen akka garaanaa barachuu jirtu ni jirti. Gariin yoo iyyaala taatanii sabboleessa xiqqishoo yooma iyyaalummaan isinitti hammaattees iyyaala gowwaan ta'ina iyyaala hariifataa iyyaala carqii haada firra nyaatu hin ta'ina hageema firratti dhiqu hin ta'ina ifumaafuu booda geemuma dalageef kara deema wallaalu hin ta'ina fasaada ifii haada ifii hiite booda qatti shakaalamu hin ta'in namni haada firratti nyaatu obboleessu maal taatan
waan isin jechuu fadhu kanuma garuu waan isin himuu fadhu ijoollee teenya keessaa nama hanga takka hundallee hin jennu nama hanga takka hedduutti qaanfachuu jirra dhugaa dubbachuudhaaf teenya jechuun hoo hedduu waan nama qaanfachiisu hedduu harkaa jirra. Ambadii dalagamteerra hawaasaaf badii dalagamte ol baasuun horummaan hangana keessa hin jirtu duba. Kanaaf inshaallah irra hedduun shamarran keenya namni boru bultii eeggatu obboleessa isaa hin salphisu obboleettii isii hin salphisu hanga ta'eefu namni setirii walirra kaayaa deema. Rasuulli keenya salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi nama tokko rabbiin namni tokko badii ni dalaga. Badii dalagee san ammoo rabbiin isa ni sattara. Waan rabbiin isa sattare san gabbahee himuurra badiin guddoon hin jiru jara Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Dalaguu badii sanirra gabbaatee musanii turre fasaada. Namni ati deemtu san Sayyid Daawit kana jirti hija. Gara badii deema. Hawaasa kana dhaloota lafa olkoo kana gara badii irra guddisu. Eega rabbi sattare sitti rumsan yoo dhiiste hoo maali? Obboleessa kee tokko viidiyoon isaa tokko wanni hin taaneef mee hogguma namni maal godhuu viidiyoo qarrasame. Amma namni suuta wal mari'atee ton bakka kophaa tokko hin dhaqee wal amanee dhibba wal amanee tokko haayinummaan viidiyoo waraabee rabbii jaateeti. Armani waan mujrimummaa addunyaarraa hangana geesse waan arkin hawaasa keenya keessatti argu jiru. Sanuu barsiisaa namni biyya cabsu waraana gurguddaa irra labsu waan adda addaa godhu namni tonkolee addunyaan daleedu gurguddoo waan adda addaa waan bareeddu jira. Waan babbareeddu adda addaa jira. Meeshaa waraanaa tolchuu, xayyaara tolchuu, waa tolchuu irratti tonkolee adda addaa ni jirti. Deebi'anii wal quunnamtii saaraatii fi kanarratti gad deebitanii waan horiin, re'een, gaalli, fardi waan haareen ta'ee waan wanni hundi dalagu tana akka waan wal sattaraa jedhanii kan haadhaa fi abbaan keenyaa hoo takkaa ifaadhaan sanii dalagan isin deebitanii addunyaa tana dura wal baastanii. Hoggaa kan arge ulamaa'iin akkam akka jiru barbaaddan meesime. Wanni ulamaa'ota keenyaa isa aarsee kanuma wanni afaan isaanii irra jecha hamaa ulfaataa baasisu jirus kanuma akka ta'an dhabanitti namni ilma ofiirraa hoggaa akka dhabe akkamaa ta'u jettan meesime. Obboleettii ofiirraa akka hoggaa dhabe akkamaa ta'u jettan meesime. Hoggaa hawaasni akka malee ta'e akkama haa ta'u jettanii yaadame. Kana wanni isaan mufachiise yooma isin jaanillee dhiifama godhaaf. Ammoo ilmoon fiitiin hawaasa fiitiin lolachuu yoo ulamaa hin callifte kamtu ta'a jettanii yaaddan. Waan hiikamu hundaas fuutaniif ittiin hiikanaa isin hin jaa galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أستاذ إنجنير أستاذ عبد الرحمن حسين ربنا نهفتي أمرتي سنخي سبرخان وفاقايو وريكومنتي أمواه نور الرأسات جرتي ماري ورجتني إن شاء الله نمتيه مملي نمتيه داني نصيحان شيكن كينيا سيدو باتن لما دايو خاقرتي قامل دي بتي خنما عرب سيدو تاتي اتحافو فني وان فجافتي مرتان من قسمتي وقبار إن شاء الله أستاذ أبو مواز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك يسنو بقى جراتن أصوتني وأنا سمبرا يتدبر لنجرتو رب سبحانه وتعالى بسم mana الله الحمد لله baratanii irraa kanu nasi huma sheekka nasi godhan kanaahu hammeenya fudhataa jiran ajaa'iba wallah. يا جدرنا أنا إسنومتي ناساو إسن غرتي ورا واهي مجنو خنا واللالتو تاوجين ولا أفكت تيسو كنا تكرر جيفدا الرب سمون نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه إيجلت إسني كان مقاعد تقول إسني كان جلديم أمة غرتي لاجو أفيتو دكتشون دندين إم بينه غرتي يعني كنا في أفريقيا حقيقة إتيماني أوسو غرتي تنبأ مناك أباتي أبليسا أدير أيسو مك أباتي غندك أباتي واللالتو نبني مسكيني بيا به جرنا ولالا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولالتو وان أليف بين برتي نبني سلا برمس أمانتي ديسي برمس أمي يوماتهم خنا برتي ترتيبا كبا برتي مال جرام بر برتي فتشبو برتي وأنما جارتي فكينيا قرتشون
falaahu milkiidha jedhan ummata fakkeenya hin qabne jedhan waliigallee qubee afaan oromoo barreessuu illee hin beekne ulamaa'iin bar ta'e isaan irraa haasaawan warra gartee 4 kiiloo marree 6 kiiloo marree bee miti bar warra baacaa afaan isin harra itti nama arrabsitu kana fide sheekanii bar yaa jedhan wallahi kanan jedhan warra amantii ofii laa ilaaha illallaa yoo himeettee hin himne tanaa sheeka arrabsaa hin saalfattu jedhan sheek anwar rabbi irraa hajaalatu gartee ammallee gartee waa hunda jajjabina saafaa kanu shayni irran kaayyenne jedhan maaliif jennaan ijoollee biyya arabaa tana hedduudha gartee haraam jalaa baase tani khaatsii tartiiban qabne hedduudha baaseef hedduudha gartee waan haraamii felaal adda baaseef waliigallee kanaaf yeroo garii sooshaal miidiyaan maqaa nama gootii beeytu feemasa ta'uuf namni waan argee haasaawa tana wallaaltu ganda qabdu rabbi nurraa haa qabu haqiiqatan islaamni rasuula sallallahu alaihi wasallam naman arrabsu jedhani waan hadiisa beeytu hadiisa itti himan waan amantii beeytu amantii itti himan waan safuu beeytu safuu itti himan waan safuu fixatte biyyaa baatee ilmoo biyya gatte abbaa manaa dhiiftee bultii abbaa manaa jala hin jirre manuma namaa teessee majlisuma namaa keessa teessee nama arrabsitu tana qiimaa wayitti hin godhin haqiiqatan wallaaltu gaafa achi rakkinni tokko itti dhufe hawaasa kiyyattee gabbaatee iyyiti jiran shurxaatu guyyaa tokko qabee gartee mana hidhaatii boochi boru wala ana haqiiqatan waan fokkottu dubartii teenya asirraa gartee harargeellee himannu nu jibbisiifte arsi jimma himachuun wallaalchifte ummata sooshaal miidiyaa kana malee qabiyyaa baratee quraana baratee barsiisee barnoota ammayyaa baratee deemu jira ta sooshaal miidiyaa tana dullatti hundisiitu dullatti ittiin isin hima dullatti ilmoon obboleettiin asirratti xiqqoo ilmaan meeqa qabdi bar biyya arabaa kana yoo biyya amata 15 16 baate ama 8 biyya arabaa teesse ama 30 maal keessa jirti dullatti takka haadhaa fi abbaa keenya ta'u umrii 20 30 achi geessee heerumteen argeen dhageenye deema gaafadha takkaan dhageenye jirana haraam baaftee yaati arrabni siin tolu arrabsuun isii dubbiin siin toltu qaamni isii qullaa gayyaati waan tartiiban qabne tanaa jechii guute jirana guutu waan safuun beeyne ulamaa'ii arrabsitu hayyuu arrabsitu tan haadhaa fi abbaan duubaa duute ta'u obboleessi duubaa du'e ko ollaan duubaa du'e haadhaa fi abbaa sii qabriin beeyne asirra guute jirana ilmoo sii dhiiftee biraa yaatee abbaa manaa dhiiftee jalaa yaatee daangaa rabbii tarkaanfattee yaatee olii gad qoomii gartee ijaazaa kana ummata nama saaxiluu gattaa'e kanarraa naasoftanii jirana wallahi lazim dhugaa itti hima muraasa warri qaban fokkise maqaa isaanii dhoyne gaafa haasoo inni dhufa jirana hin beeyna wallaaltuun akka jara kanaa hin jiru wallahi quraana qara'uun beekan rabbittiin isinii kakadhaa quraana qara'uun beekan faatihaa hin beekan laa ilaaha illallah hin beekan akka itti salaatan hin beekan waanuma ofiitu waan isaanirra rarra'u sila ahkaamuma gartee shari'aa isaanirra rarra'u waamu dubartiitu hin beekan waliigallee jarana ta shari'aa hijaaba gartee shari'aan nufanne qullaa yaatu ta arraba siin tiifanne jarana gartee tanuma akka feete deemtu tanaatu dachii balleessi rabbi subhaanahu wa ta'ala gartee dubartii fakkeenya quraana keessatti dubartii gurguddoo nu godhe dubartii muslimaa keessatti fakkeenyaaf akka Sumeeyyaa gartee Maryam bintu Imraan gartee yaani dubartii hedduu rabbi subhaanahu wa ta'ala dubbate tuni fakkeenya namti godhatu hin jiru sooshaal miidiyaa irratti feemasummaa akka nama godha geemaa tokko isaan qooyse jirana ummatuma daayispooraa kana duriyyee daayispooraati isaan qooyse jirana dubartiin biyya arabaa hojii dhiifteeti gartee geemarra gayyaati halkanii guyyaa harummasii asirraa urguufu jirana tana tun haadhan qabdu jirana maali haadha abbaarraan dhufne maali harargee keessaan dhufne arsii keessa jimma keessaan dhufne intalti tun ummanni kiristaanaa bar wangeel ofii baratee bar umanti kanaan argitu bar jirana hayyuu ofiin arabsanii bar ummata safuu dhiise ummata gartee nyaaraa addatee deemu ija maallee liqimsee jetti naannoon biraatis jiran ummata akkanaa kan rabbi subhaanahu wa ta'ala harkaan irraa haa qabu takkaa nama gartee hayyuu fi arrabsu takkaan dhageenye gartee sheekan war quraanaa fi hadiisa isaanirra beeka akka waatti himus barumsaa isaanirra qaba fayya isaanirra qaba dalagatteen dalagattu biyya arabaa teesseetuma nama arrabsitu takkaa faranjii akkana faranjiin akkanatti waqtii isii fixutti hin jirtu jaran biyya faranjii taa'ee namni silaa biyya faranjii dimokiraasii jedhanii biyya tana taa'ee naman arrabsu jaran namni jaran rabbi rahmatan ofii isaaniifillee haa godhu wallaaltuu gartee tadiinaa isiit irraa isumaan beeyne jiruu isiitu akka itti oofattu wallaaltee rakkina gartee ifumaafuu rakkoo manni arabaa ka jiru sanu mana hidhaati bar mana hidhaa jirti raati banaa kanniti monaan kannitu mana keessattu maa rukutan guyyuma shabakaa argatte dhuftee nama arrabsitu tanaaf iddoon godhina rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa qaceelchu dhugaa itti himu dullatti dha'ee maali hin heerumne haraama si achi baafti ilkaan biraan baasuu deemti rifeensa biraa arrii eeggachuu jirti maal baasuu deemti dubartiin gaafa mata 30 keessa teesse maal gara jara keenya wanni hundi ilmiinis
fuudhaaf heerumnis yeroo gartee dargaggummaatti tola. Ummataaf dadhabe jara keenya. Ummata safuu qaamuma saalaatirra qunnamtumaa fi qaamuma isii foon isiirra jiru kanuma dhiirarra haasaa ooltu. Intala safuu wallaalte tana bira ooltan kawaa beeku faan dhayxaniin saalfattan isinu. Dhiirti teenyaas rarraa qabdi malee dhiira maaltu jira sooshaal miidiyaarra jiran. Maqaadhaaf dhiiras irraa qabna malee. Ummata wallaalaa akkanaa kana jala deemtanii wantan jedhina dhugaa rabbi. Maqaa Sumeeyyaa balleessite maqaan sii Sumeeyyaa Ahmad Khaanis Khadija maqaa kana baadhattee deemte malee wanti islaamummaa qabdi jennee islaamummaa qabdi in salaatti si salaattu argitani hundi si laa ilaaha illallah sirraa jaadha malee amantii akka qabdu maaltu isin beeksise walii galle sheeyinni arrabsanis khayri ergaa san fudhatanis khayri gamalachuutti tuufuu khayri mu'minaaf hamtuunis gaariinis mu'minaaf gaarii beeka walii galle ummata hadiisa itti himanii mijarri gartee lubbuu furaayyaan biyyaanurraa baasa jedhe ummata akkanaa kana baga biyyaa baatan bakkuma jirtan sanitti akka jiraatanii jiraadha walii galle kanaaf dhugaa itti hima dullattiidha dullatti rabbiin gaariin dubartiin gaariin dhiiruma gaariif taate hamaanis dhiiruma gartee hamaaf taate jedha waxayyibuuna lixayyibaati rabbiin subhaanahu wa ta'ala nun ja'a kanaaf jiran ummata iccitii hin beeyne safuu hin beeyne bar nama yoo dadha rabbi sodaadhu jedhanii eega rabbi sodaadhu jedhanii seera sodaadhu jedhanii ni bar maatii tee sodaadhu jedhanii bar osoo dubartiin amma kana dudulloomtee asirraa qullaa'e harma urgufaatuma ooltu asirraa akkana nama arrabstuun osoo obboleessaa fi abbaa qabaatte akkana nama gootu waan obboleessaa wajjin dhalatin waan firan qabnee tokko nama godha walii gallee kanaaf namni biyyarraa beeku ustaadni keenya Abdurrahmaan jedhe sila barumsaan galuu qabeenyaan galuu ilmaaniin galuu qabeenyaan qabdu hin qaba jettee amma qabeenya hin qabdaayyee maal godhatte biyya baadiyyaa baatee zoortee ganduma lukkuu fi sareen keessaa iyyatu sani galuu deemti wanta akka isii kanaaf jirana gaafa biyya jirtu shaawara hin qabdu waan hidhiddibattu hin qabdu fiiltara hin qabdu waa takka hin qabdu diree hin qabdu waan takka hin jirtu huccuu mana maadaamii guutte jara keenya na'amii fi eeywaa jechuuf shabakaa yes okay kanaatu akkan isaan qoyse kanuma kanaa miti manni ati keessa jirtu mana keetiim goojjoo teessan tanuma harree fi loonii sani galuu deemta deemtee magaalaa taatuuf ganduma sani galta waan biraa bakkeetti galtu hin jirtu jedhana waa takka waan isiin qabdu hin jirtu jedhana waa takka hin qabdu gamoo jaarrattee hin qabdu qorqorroo manatti hin jijjiirranne mee warruma asirraa akkana iyyuu kana goojjootam qabdan jedhan ani tanarra dubartiirra dhiiraan aarsaa haqiiqatan asumarratti gabaabsa inshaallah yani salaata zuurii na biraa gee carrana biraatti kanna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو صبر الدين شبهة وحيدة كديبسو في دقيقة تكوين أكني تنيمة طول وانا انجيشو برباد سيني قالي وانا نتدبتشو جرو يا إجولي كينيا نتكاسو جرو إجولي بالغدي نمر ربسيتو إني كون أكبادي تجر isinii jala fiiguutu nu dhibe malee shamarran huccuu guurattanii mataa filattanii mataa maal walitti qabatu jirtanii miti silaawu mataa filattanii laal osoo mataahu walitti hin qabatin warra baalagee kana jala fiigdanidha. Shaan waan nu arrabsan beeka akkuma nama maraatoonii fiiguudha gadhaabadhaa hin dhageessan jaran gadhaabadha hin dhageessan. Waan nu rakkise isa kana malee kunniin warra akkanatti dadhabne dhugaadha akkuma Abu Mu'azzedhan wallahi hunda si dadhabnee jira suuta gorsa wanni suuta gorsan maaltu jira suuta gorsinee nu arrabse yoo suuta gorsaniin arrabsa kunniin hin dadhabne boo gurguddaa kanneen dadhabnee jirra akki nu gochuu dandeenyu isin ijoolleen shamaraadha warri yeroo hunduma bekka waan tokko kaasanii jennaan jala fiigdan fiigichuma maraatooniidha fiigdan jalaa dhaabbadha ufilala wanni Abu Mu'azz haasawaa jiru wanni shaan waar haasawan shaammee muutii qabadhaame daqiiqam takka qofa wanna tokko qofa taaliqa xiqqoo si kenneetiin dhaabaasiniif tole quban qabumsa eeywa akkin jee wanni Abu Mu'azz dubbataa jiranii fi wanni Sheekh Anwaarillee dubbatan hundi isaatu waan ijoollee gabbaatee miidiyaa kanarratti ameetti baha akkanatti irra naamijjaan akkanatti fuula keessa ilaalaa yoo narrabsite footoo kaafadha akkanatti booda garagalchitanii duraa gadi garagalee deewee ol garagalee dhaladhe duraa gadi garagalee dhalanne boodallee qabriiyyuu gadi garagalee seenuudhaaf deemna keessan wamaan rakkisu keessan kun cinqaadhaa miti. Tayyib
ولقالت على كل حال واني ابو مؤازلين نمن هندي سادو بتاجرو وان اجولين ميديا كنرا نشاغل توتي كل يوم سنسي سامي يصير ايوكا ربشا الدنيا كنرا تقوم جيرو توكو غارو ادبا ناسوف تقول اسرت السنتي انا سيسي ادبا سوتا جتة دغيفتة اتشبو دناسوف دميرا كيساباتي تاسو تاتي لولتي جنة مال تاتي جنة انا تسيبوس ولقالت على كل حال yeroo takka dhageeffadhu be simarraa dhukkee kaasoo hinna sima kanarraa dhukkee kaasoo hinna sima ayyee wanni an jedhe warra ijoollee daangaa dabranidha safuu cabsanii diina islaamummaa dhiisanii haqiiqatti wallaahi wanni injineer Abdurrahman duratti dubbate waan dhugaati asiin dura dubbachaa ture miidiyaa kanarratti akka ijoolleen heeruma dhabdu kan gochaa jiru ijoollee fuulduratti mul'atu kanaa beekte ati yoo barre mana nyaata wayiidha seente bar nyaata tokko keessa tiisifni yoo jiraate nyaata mana sanii guutuu si jibbisiisa beekte nyaata mana sanii guutuma isaadha si jibbisiisa nyaata mana san keessa jiru guutuma si jibbisiisa ijoollee miidiyaa irra jirtullee namoota daangaa dabranii waan hamaa dala dubbatan waan qaama saalaa uumamu kanneen irra haasawanii namni yoo argu ijoollee miidiyaa irra jirtu guutuun akkasiya la akkasii midhaqiiqaan jirtu laakiin kan amansiisuu dandeessaati kana argaa namni akkamitti bultii ijaaradha jedha ijoollee biyya alaa deemte akkana jedheetiin namni ilaala kanaaf bakka tanatti intalaa kan nuti haasawaa jirru warra Januaarii dubbata warra miidiyaa irra dandasu warra miidiyaa irra waa arrabsu warra miidiyaa irratti bobba'ee waan hamaa dalagu kalamaffaadhaati gaafa shubhaa ijoolleen darwituudha gaafa birriillee ijoollee biyya arabaa barbaadan gaafa arrabaallee ijoollee biyya arabaa arrabsitan takka warra amma arrabsamaa jiru kana rabbirri takka barbaadeen beeku nam tokkollee ijoollee waa sadaqattu irra caalaan isaaniidha TikTok kan beekan irra caalaan isaanii warra markaza keessa jiru warra waa baratu warra waa qarabu warri TikTok irra dandasu yoom yeroo qabaatee si dhageeffatee daawaa si dhageeffatee niyyaa birri si niyyatasa biziidha laa saatiin kun sirbaa saatii kaan ammoo waan qaama saalaa haasa'uudha saatii kaan ammoo wanna dhiira wajjin zannatuudha saatii kaan laaviidha saatii kaan ammoo madaamiidha yeroo kam si dhageeffatee daawaa dhageeffatee yeroo kam waan niyyata biziidha warri sirbarra jiru ijoolleen waan niyyatu kan biraa ijoolleen sirbarra jirtu waan biraati kan nuti haasa'aa jirru waan biraa warra biraati ijoollee biyya arabaadha guutuudhaan kan nuti haajomnu warra sirna qabuudha warri sirna qabu addumatti jira warri nuti irra haasawaa jiru kan biraati sadaffaadha shubhaa amma saati kana darbamuudha suuta jedha gorsa yaa aboo ati hin beektuuf akkana godhattaati guyyaa tokkichaati argitee bara Sheekh Anwar waggaa 10 ol ani qaatarra beeka waggaa 10 ol hawaasa kana naannessaa ture atarra dhufte anuu mirgan qabu dhufeetiin itti haasa'uudha anuu mirgan qabu itti dhufee haasa'uudha Sheekh Anwar itti dhufee hawaasa kana kaddamee kun ilkaan irratti guddate kun irratti dargaggoome kun irratti jaarsome nama akkasitti kaddamaati jiru dhufteetiin ati suuta jedha gorsa suuta jedha dubbatani yaa boo waan inni godhe beekta akkaataa inni godhe beekta namni jaalateeti miti ban namni sirra jaarsa sirra maaliidha sanii miti isaa Sheekh Anwaarii miti aniin kun haguma ammoo waggaa malama asirra miidiyaa irra dhufe kana waan takka lama miti haguma danda'ame wanni an godhe sanii namni dhaga'u jira hin dhaga'u deebi'ee si arrabsa gurguddaan kunni deebi'ee si arrabsa sima kana si arrabsa in rakkanne isinii galaa miti isaa in rakkanne akka malee rakkanne kanaaf wanni isiniin jedhu ijoolleen shamaraadha ijoollee durriyyee isin harkiftee olii gadi isin ooftu akkana nuun jedhan shamara guutuu arrabsa wanni isin jedhu jala guguun jedhina jara kanaa dhoowwa gorsa ittiin maadhaati yaa ibaluutee dhiisi jedhaati itti gorsa yoo dandeessan malee deemtanii jala gugataan deemin akka re'eedha. Akka hoolaadha jechuudha re'een qaruuteedha beektee re'een hubannu malee hin gugannu jettee dhaabbatteedhaan hoolaadha akka calliseetu man guga hubannu malee hin gugannu jettee jedhan re'een akkuma re'eedhaa ta'an suuta jedhaati ilaala. Ijoolleen kuwwan ammoo kan miidiyaa kanarraa harma hargufnu malee waan saalaa dubbannu malee badii dalagnu malee islaam malee maqaa nyaannu malee saballee maqaa nyaannu malee hawaasa balleessinu malee jettanii yoo isiniif tole haga rabbi isin dhaabuuf haga garaa qabrii keessa seentaniif haga karaa rabbitti deebitanii rabbiin waan silaa isin haga godhatan isinii kennuuf itti fufaa yoo dandeessan itti fufaa namni hunduu ni dadhaba gaafa dadhabdan isin hin dhiiftan. Gaafa dadhabdan takka rabbiin jiru osoo gabaabsee isin fudhata takka ammoo isin tursiiseetu isin fudhata
akka hundattuu iyyuu numa deemtan sun rakkoo miti yoo dandeessan gara rabbii deebi'a waan hammeenya kana dhiisa barnootatti deebi'a baradha yoo san dadhabdan ammoo itti fufaa jechuun ni barbaada akkas waan an jechuu barbaade shubhaan takka akka isin hin seenne jedhee isiniif afa baasuudhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasi anga yeroo takkamee achumaan shubhaa takka illee deebisa osoo kuullee irraan fuudhin mucaa tokkotu Iskandar ka jedha mucaa tokkotu angaafi kanatti ta'e islaamummaan kun shamara qofaaf buutee jedha la shamara qofaaf hin buune